Jadi katai. Kau juga dia saya waktu bilang tadi jadi. DJ Mesir lah liao. Syukuti ko jadi army lo ka Kopiling gora. Mara jai mara biti mara jai. Namni gaafa kana ta'e gabbaye dhiirti kaayiroon jirtu. Abdusee ween. Sigale ween Abdusee. Abdusee asirraa qabaa gannachiisaa jechuun sun eessa qote Abduseen keessa. Nan karaa dhibee bara. Akkami ijoollee gartee isin maddiidhaa diina keessa madditti ijaazaa buute uummata hoolayyi. Sigale hoolayyi kaayiroodha. marga nyaadhaa horii waliin jedhaan yoo kaayiroo jiran kana. Era somaa jette mee dubbadhu. Marga nyaadhaa horiidhaa waliin jedhiin. Mee namni kaayiroo keessa jirtan namni dhiireettan ol seenaa mana kana mee ergadhaadha dhiirummaa teessan isin laallaa jechuun bushti. Mee afaanin haasa'uu qofaati. Sigale. Uummata horii sana. Idris jechuun Oromoo tana guutuudhaan wal lolee bara faragaa geemidhaa bari obboleeyya dhagee har'aan tana ijoollee teessan ta'e isiniif jalatti geetanii shuggutii teenya. Haadha faatee teenna jettanii gartee har'aan tana gartee uteela bulchee jechuudha. Uummata hoolayyi kana gartee afaan dhaabdanii tetteessanii jechuudha. Afaan dhaabdanii tattaa'inaa ijoollee tana qaqqabadhaa hagaan. Maali kan ofitti qabeenuun gata. Maalumaa simatan dhaqanii ani immoo gaafii numa jirarraa maalumaa dhaqanii simatanii. Otuu nu miskiin aboo simannaa Idris otoo ijoolleen dhiiraa jirtuu maaltu isaan hin gee? Hoolayyi. Ha? Meelaale haadha daabboodhaa. Mee harkumaa shirrottee illee Oromoo sanuu qabanii silaa warra teedii abroo dhaggeeffataa ture baratu hunda isaanii beeknaa bara warra gara amma Oromummaa jetaa'ee boo hunda isaanii teedii abroo dhaggeeffataa turaniin bushtaamii ammaan tana Oromummaa nutti himanii. Makiin Amaaranya malee wayii dubbachuu feeti Amaaranya Oromiyaa ammaan tana dubbachuu eegalteera. Gaafaan oo teedii abrootti caffaraa turte maakiin gaafa Oromoo gabbaatee gaafa dubbate. isii Masrii seentee torbaan lamaatti wal baranne naafsiin naasiba. Amaaranya malee dubbachuu feetu gaafsan WhatsApp wajjin gurbii takka fidanii. Amaaranya malee dubbachuu diddee gad darbine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee ijoollee Kaayirootti sheer nu godha ka keezii tokko tokko waan tokko tokko irraa gaafanna. Aboo maal gaafatama ijoollee Kaayiroo silaa ijoollee Kaayiroodhaa ammoo obboleeyyiin guutaa qofa gaafatte bareeda. maal gaafanna boo. Jelmee kootaa Absoo birarra ijoollee mee amma ijoollee Kaayiroodhaa ergadhaa ijoolleen Kaayiroo mee namni ana jee ol seene kootu ergadhu. Amma inni obboleeyyiin qofa guuttee qofa gaafatta. Kana qofa irraa siin mani beeka. Ijoollee eedaa. Sadaqaa kuuftee jiifte won. Woo ijoollee eedaa ni kaampaanii maddii bulte tana amma suuraa argaa jiran Facebook gubbatti argaa jirani tokko hin dhageenye. Amma mee ol seenii gaafadhu waan biraas hin gaafatu. Mee ragata Mubaarakitti sheer nu godhi mee Mubaarak keezii dhabuutiin beekaa keessa beekaa nu sheer itti nu godha dhufu Mubaarakii qaba. Aboo Mubaarak biyya raadhiis Mubaarak keessa Maal galchinees beeka boo gara haruurii godhe Mubaarak maal beeka haruurii uli. Mubaarak maal quba qabaa jedhiis Mubaarak maal raa quban qabu. Woo ijoollee Mubaarak uchi keessaa baaftee laali gaara niikii kaampaanii wal arganii laali gaa. Hayaamee dhiirti Kaayiroo ni jirti jettaa saatana gaafa namni dhalaa si jalaa guuratee uteela bulchee dhalaa afaan mimicciiree sitti gayyaas. Sigire dhiirti Kaayiroodhaa Abdusee faa suuraa qofa argan Facebook irratti waan si ajaa'ibu. Laala gaati qeenya kana caalu jiru jechuudha. Yaa jamaa Maammadoo Badaraanuu jedhame. Uummataa illee taatu cinan maallee taatu nu galtee jirti manatti amma. Bar ijoolleen mana galuu galte wayi qaanfatan seete tattaanii waan isaan haasanu dura geesse. Ganama bare kalee ganama barri birra seenanii barri akkana dhadhaamotanii beeyta laala hattuudha beeyta hattuun hoggaa waattanii beeyna beekana nuti. Hattuun nuti hoggaa isii waattanii beeyna afaan isaa irratti. Maal goona ree dantaadha an dirqama bakka bashannanaa dhaquun qabu reeyan itti barteessee maakin akka saalo itti la. Gana quboo if nyaata gaallitti hattu. Sigare wannummaan diina keenya maddiina ittanii gartee isin warra takkaa dhiiran argini. Takkaa dhiiran garree isin dhiira Oromoo meeqatamtu achi keessa jira wanni hortanii nama gubbaa tetteessaniif ahiyyaa. Maali uummanni kanaa hoolayyi. Intalti dhalaadhaa takkamee suuraa kana akkamitti kaate? Haati faatee namticha kana jaalattee ofitti qabdee kaate moo? Wannummaa suuraa qortee wajjin kaatu maali? Haati faatee nama muslimaati. Dhiira garteen beeytu. Sanuu irratti wal darbatti bare irratti wal loluu barbaaddi. A'uuzi billahi. Akkuma Maammadoo asirraa jaalatanii qoosaa godhan kana ijoolleen tun qoosaa godhaa jirtu Maammadoo irratti wal lolaa jirti. Gaafa gartee namticha tiraadhaa kabuna goggogaa nyaatu ijaan arganii gartee gabbayanii gartee qortee katti gubbaa teessu akka jeerikatti. Mee bidoo kiiloo shanii dhamu. Ijoolleen irratti goofte garuu. Idris amma tokko tokkoon dhattee dhadhaa abbaa manaa jalaa yaafteefitti bara akka jara asilii jalaa ganaa gadi yaafteefitti laamma. Gidduu kana Ayyaala ijoollee keessa. Amma ijoolleen tuni
eda Idris wajjin rafte moo rafne na me maal jettan gaa namni isin nama muslimaati namni muslimaa tokko argullee maatan ijoollee tun maal dalagaa bulte ijoolleen tun nama dhiiraa wajjin sanuu nama iltiraadhaa hadiina oromoodha wajjin gaafa gartee gubbaa qortee teessu mee jeerikaan taane namni kun nama oromoon taane oromoo qorte ijoollee tan nuti irraan dalagan wallahi Eektiraan Maali kun ijoollee kaayiroo jiran ijoollee oromoo tuffatee jira baay'ee maa akka kanatti ijoollee hin jiru seenaan nageenya jarri. irri hin jiru jedhee irratti sirbe kaayiroo keessa Lafee hin jiru jedheera. lafee Oromoo walitti qabdee guddee eektiraan nageenya jarri. Abaati gootan. Kuno salamaa bulanii Kan gatum tak norumne warra Amerika jirtu kawan ibsa fi gurbatti ararge takkatti norumne jarri tullaman harrammo bakka takkatti fide mucaan laala gaa shuggutii teessan laala haadha faatee teessan laala gaa akkatti qortee Idris Khaambaanii gubbaa teessi yaa dhiira kaayiroodha abdusee ni du'e yaa dhiiroo hajiruun du'e duraanuu isa mee laala gaa amma moga de baate shuggutii oromoo jettee gadi ennaa namni itti munamantu jechuudha. Amma kana laala. kun Bangaali kun Pakistaani kun maalitti abboo rakkanne maal goona dhugaa waaqa. Gabbayaa sagalee taa afirraa sagalee taa ijoolleen teessan qoreen nama gubbaa taa kunoo ilaaltanii gartanii sagalee taa jara keenya waan akkanaa kanarratti hin callittaniin taa'ina. Amma Pakistaani kun maalitti kun dhugaa waaqa. Taaptaa guddaa. Aboo taaptaa fi koopiliinkii godhaadha. Ammallee tabiraatiin fidata gartee isaan carqii hirriba haatanii yaa mudhii gadiin qullaadha fideetiin asirra dhaabaa nan dafalu. Ammina gabba maaltu na galchi. Fideen asirra sii maxxansaa jechuun feetuuf qubeelta feetu harka ofitti dirtaa jechuun warri maakee fi haadha faatee jaalattan harka keessan ofitti diraa yaa bushti. Sigalee uummata hoolayii gatattaa gaafa jennu hoolayii teessan gartee qabatuu dadhabdanii asirraa geemii kadhattanii jechuudha. Sigalee hattoota. Rakkataa dhaggeeffadhu. Lakkoofsa sii ka'aa na dubbisi waan bareedaa wayii iccitii cimaan sii kennaan iccitii jala kaaba'e. Haala sayyee fooloo walirraa qabna. Waan ati ittiin miidiyaa irraa galchitu sii kenna wallaahi an sirriitti. Naa deebisi fooloo simmi jedhii naa barreessi lakkoofsa kan koba. Halas keessa wa. Amma ni dandeessaa gannadha tiktookii ija gadda iti keessan ookee naajii akkam booda yaada dhugaa tiktookiin hogganamni namaa fooloo godhanii fagaataa deema. Sigalee ookee naajii ani icitiidha icitiis nan barbaada dhaggeeffadha. Aboo anjara kana dhiisuun taa'u gaamee abbaa manatti ol na deebisuun laala dhaggeeffadha hoolayyii kaayiroo gabbaatanii gartee namarratti baatan hoolayyii dhaggeeffadha. Gaafa intalti teessan nama isin geemi irratti walii xilaataa gartee dhayitee gartee afaan luuyidu tetteessanii gartee walitti ilaalaa turtanii uummata bushti. Sigalee uummata gartee wanni abaaboo qofa nama gaafatu tattaa'ee hoolayyii. Maal isin dhiiraa miti? Haati faatee kamitti Idris hortee gubbaa teessi? Kana baaboo kennu ijoollee Oromooti giraadha. Sigalee? Wallahi waan ajaa'ibaa yaaboo jarana isinii meetiin jira jarana taa'a wal dhabuu guddaa dhufaa taa'a. Sigalee? Ijoollee tana qabadha keessattuu warri amantii musliimaa qabdan qabaa ijoolleen tun karaa sirriirra jirtu qabaa. Yoo shakartee bishaan sammuun bahe gartee laastika faranjiitti bitaa haa ofiin saltu. Maal isa uummanni kana? Sigalee beera namarra kan kubbatan beerri keessan waan biraa namarratti jaati. Sigalee? Idris hin beekani Idris ni Khaambaanii nama jamuun beekani Idris jechuun nama buna goggogaa nyaatu uummata horii buna goggogaa dhadhaatee nyaataa jechuudha. Oromoon guutuun xilaata isaati jechuudha xilaata namticha kana. Wannummaan irraan tana lakkoolee teessan isin jalaa fuudhee gartee mana algaa keessa oofee isinitti fiduufi uummata laaqaa gartee sigalee abbaan Oromoo haati gartee Amaara. Sigalee durii ni kaayiroo keessa jira. Abbaan Amaara haati Oromoo uummata uummatuma laaqamaa kana bara Oromoo waliin himatu bara kanaa bara kanu dhibi. Bocola. Yoo duraan kaayiroo keessa jiraate jedhattiin kun iccitiidhumaan wajjin turte jechuudha. Amma xiqqaa harkaa gadi yaa'e malee kaayiroo jira jechuudha eegasuma Idris amma. Kamii liqee bahe fakkaata. Wo Idris bubbulee bara Idris turee jira bara kaayiroo. Gaaf tokko Mubaarak Musammaatiin walitti dawwalaniitiin nan dhufee wallaallaa kam jennaan Mubaarak sodaate Idris. Yoo na jeeftee hojeen. Akkana jedhanii liibii gubbaa tattaanii haasan. Turee egaa kaayiroo seene namtichi. Bakka amma anan dhiirri keessa jiru kaayiroo keessa jedhanii gadi ba'anii malee qaata wajjin turanii jechuudha. Namatiin barree malee jarri kun. Sigalee naashidaa teessan gartee ta hortee nama gubbaa teessu namarraa qabadha. Sigalee naashidaa teessan ta dhiiraa gartee hin beekne odoo dhiirti Oromoo jirtu hortee dhiira gubbaa teessu qabadha. Tun gaafa gartee Idris tikiree kana gartee hortee kan gubbaa teesse
Sigale waan isin gartee kaayiroo keessa dalaytu beeynu jechuun itti dhoosatti. Bushtaami. Qabadhaa oola yiidee sana marra. Oola warri moomaatti sin galche dimokiraasiidha jettan kuni akka amantaatti nu galcha. Baay'ee mooraalii amantaa keenyaa cabsite jedhu. Dimokiraasii yoo taatan deema dhagaa akka chaayinatti gartee akka chaayina fi faranjitti gartee deemaa dhalaa gabbaasaa qullaa salaagaa naati libda. Oo dimokiraasii jettan dimokiraasiin sanii deemaa salaaqa. Ummata horii. Oola yii. Tokko jala deemtanii warra akkana jettan. Warri mirga jettan mirga miti bitaan qabu. Mirga miti bitaan qabu. Mirga dha barreessa tokko. Tokko gala kana mirga. Mirgi maal mirga miti bidaayyuun qabu. Amantaa Rakkataadha bar hadalaa miseenjera keessatti muttee eeguu bar kunuufi rakkataadha bar. Abuu uummatuma keenya kana yaabuu uummata gubbaa. Amantaa keenya kana oolan. akka barbaadde taate. Bari hinaaffaa jara kanaan qabnu bar nuti ammaan tana intalti bar oduma ijoolleen dhiiraa takaa yeroo jirtu intalti muslimaa takka kamitti dhiira wajjin uteela dhayti. Mee hanganuma nu hima. Ummata boshonqoodha. Nyaata fuuldura keessa Oromoo waan Oromoo keessa hin jirre goote barri. Nyaata maaddii dhiyeeffatanii maaddii irratti sirbamaa yaaki. Malee kaan rabbi harka dhaabbatee jira yeroo sana keessa. Oo ummata kana moo yaa uummanni kun nama garaana gubee dhugaa. Wali dhiisuun teenyumaa dalagamoo wal godhan nama sa'aatii 24 mina gabba. Waan nagal jedhe sin dhiisuun teewu. Hin kabajanu jedhu. Minaan hin kabajanu. Minaanuma hin kabajanu baroonni dhiibbille. Sigale? Orgadha nadhoo teessan qabaa gaafa nuti enne kuunaa dhafaatetti hinaafe ja kuummaa kitti hinaafe ja hinaaffaa maaltu miti hinaaffaa jechuun akkam jaajechi hinaaffaa jamu kun isin eegalee ibsa. Dirriin Oromoo dhaqee Oromoo dafarsiisuu jammare kuno. Sigale? Dirriin keenya addeebi'ee ija nu gube jechuudha. Awoo jee diijeen jee jiraar maallaqa hawaasatu dhiira keessa akka hooqa jee bar jara keessa. Diijee tana numa sirritti. Amma Idris kana maaltu fide Idris kana jaraaf fide moo uteela kana Idristu fuudhe moo akkanaa na dhibee bar. Awoo wallahi nama nuti taphatta yaa fuudhaa dhugaa. Asirratti hin jedhamu. Laa rakkoon qabu faamisha maali beekta waan badduun jedhu. Maa akka bareeda jedhee ni beekta rakkoon qabu. Nobilis. Akan kuolta tambah. Kau fiatan gara kena tu fuwai gacha jirta. Gara asal gara. Wallah. Lebih orang kasih gacha malik kam jata. Oh ye Syamisha, oh ye wallahi Habib mangisti saya wallahi. Agak Idris. Iya alhamdulillah. Agak Idris kan zau. Koi kali ini udah kedua tisan. Adillee mataa kanatti hin taa'in. Baga uute jadi baga uute. Bilaa keessa jirta eessa turte isin argine gargara malee nyaata barii yoo mana foonjoo hin goone abiif. Maki ibsi shaa wallolee baga wallolte naafta jiraanii baga wallole rabbi olaa nyaachisu. Maal olorre amma olola malee aboo wallah girriza makana bar girriza kan nama ololchiisa maal rakkoo qaba jechuun namni wanni baga wallolte jedhi baga rabbi wallolchiise. maal yaada baate waa jechuun gammachuu qaba. Jarri wal jaalataaba. Baga rabbi waliin kaase. Amma isaa yoo dhaqaata keessa waliin aaramani amma. Warri koomenti akka agafet akka warri koomenti kun biraa dibataan bayna. Baate.
Kanaafuu tokkoon deemaa yeroo gabaa ammoota. Akkamitti? Fakki wantoonni dhufan argitaadha. Ila ana sigaa maadafaa ta'e raasuun dandeessu ilaa waa mara rabbi si gargaare. Jaana raadeessaa dhuftee. Eessa dhufte? Rabbi barbilaan. Maali? Biyyuma jiruun dhufe. Maali tabbaate? Sabboon nan giftara keenya. Maal jettee? Ada faayidaa dhimi wallaa ada faayidaa dhimi haa jiru nan beeku. An kaayyoon kiyya kana booda jaalladhiisee jibba labsuu ta'e. No, akkuma duraa siif hooyya'e no. Akka dura maal? Jaalaluma rabsuu hooyya jibbaarra. Meelaala narra fan jenne narra beekteen deemne rabbi jedhi. Gareemni kee akkana hojii keenyaatti. Didee ennaan deebite dee. Rabbi gochuu dee. An dhiira waliin ta'u dee. Osoo ajjeertu tabiraa wanna dhaame? Naa sanii beemete. Maalirree? Dura meelaa dhuftee akkuma inni ijoo hin godheen abaaboo kunuutee. Takka. Namni kun wal jala mana hin deemu shakkee. Meelaadhaa sana eessa golbeettanii abaaboo sii kennituu jedheen. Jedheeni jennaani lakki ani hin beekuu naan jedhe. Ani hin beekuu jennaani okay jedhee akkasuma jedhise. Amma immoo isiin jaara koomenti barreessinaan maal jedha meelaadhaa. Irra fayyadee wal biraan deemne. Irra fayyadee wal biraan deemne. Dagatee barta naan jedhe san dagatee bar. Inni akka ofii raffisee deebi'e. Maali ta'a naan hin beeku naan jedhee waa akka ta'eyyuu dagatee bar. Rabbi. Deemi raffisi tasgira akkamiin raftii. Akkasi qabdee jedhi baga qabdeen. Rakkannee bakka akkan rakkannee waa barbaadu. Duraan hin beekuu jedhame. Waa akka ta'e ture yaa. Haadha faatee aslii lammataa eessaa argattee? Anas. Asliin kam inni? Ana. Kami asliin lammataa. Ana. Kasih guys, namni apa nih jadi tangkung jechuudha. Mama disitu namni benda jettani game apa aja akan aku ya mereka kata yang beku. Jadi kalau subscribe ini semua manja juga berbuat. Duit berarti tidak dapat dalam jalan digit lagi. Orang kata nuni. Mama disitu namni benda jadi mama disitu. Game apa? Ya, game beda macam dah. September ke sana sampai ada. Game ni kau ni nak ni ada emas. September guya mega kata imbian no. September itu Oktober guya shan. Oh. Oktober guya shan jetun. Satar de. Oktober guya shan jetun guya jetun buli kuda shan mo kali tak nana. No gana dabar. Almost juma. Ama ya akas bira dapat ani wala mo kalbi na itafsa. Atang kalbi si Jabs. Jetun baka mali beta. Namni tokko kan nama kanaafuu saba kanaafuu miira keessa galee nama kanaafuu dubbatee saba kanaafuu dubbatee ka'ee gaafa saba kanaaf dubbatu miiraan dubbatee afaan bahee dubbatee gaafa ammoo miidhamee jedhu dubbatachuu hin dandeenye tokko jira. That's true dhugaadha yaa.
argite amma inni akkas gaafa just for hajalu free Jawar Muhammad sagalee paawuri hadas qabdu san hin dubbate hatta garuu biyya baqaa kuno Kenya keessa ta'a ofiif sagalee qabu sagalee akkasi gabbahee nama kana waan akkana rakkate na gargaara waan akkana kana naa godha nama hin dubu qabu. Oh, that's good. Saniif agarsiisan irra caalaa jechuudha. Jajjabeen isaanii keessattuu ijoolleen teenya please. Tole. Bira dhaabbannaani. Yaa bira dhaabbadhaani waan dandeessu. Jabaanu qabnutu isa gatamuu hin qabu waan jedhuuf malee waan biraatiitiin. Ani isaa osilaa moodoo bakka guddoo jiraatti jaarsa biyya isaa fi hiikee jira jedhee mootummaan mallatteessee ka'ee deebisee isa bakka wayiitiin gaa. Yoo waan biraa dhabe. Maal jetteera deemee? Wallahi garaa na nyaata waan biraa dadhabee akka abbaa manaatti bakka sanii tabaatan. Amma osoo fakkeenyaaf wal fuune haa jennu ana hiittee jirattee isa fidda? Ima mari'adhee bitaa. Ani ne yemmu kaa waan akkasii. Yoo na yennee kallattii biraatiin gargaarraaf kaa waan dandeenyu deemu. Egaa malee suniin bultii ofii diiguudha no? Jechuun kallattii madattaa'uu kaama danda'amu wal gargaarree halkanii guyyaa akka dhimma ilmoo kennaa godhannee yookaan ammoo dhimma obboleessa keenya godhannee irratti yaadnee waan sun goona. Silaa tiktaakii keellee een gurguratta osoo amma fakkeenyaaf wal fuune. Facebook qofa siyayyama. Maaliif? Because maasii godhadhee social media kun gaarii miti. Fuudhu wayyu akkam taate asitti itti bu'u fuudhu wayyu waan ofii. Hin dhagaa. Follow Davis wallahi. Maaltu jira? Wallahi gaafa maal jaani gaa'e maal pooshoon gootaniif wal nu guddiftaniif gaafinjaa guddannu malee waan akka tokkillee ol deemuu dide. Si jalatti guddataa jeessi fuudhuu fi jedhii follow Davis jeessi fuudhuu fi. Follow nama guutuuf irraa kaasiti ana tokkicha follow godhi jedhee. Akkasuma. Waan maal taatee follow kan ta'e guutuuf irraa kaasa. Ani jenne nama na bira jechaa jira godhe nama na bira jechaa jira. Wallahi waan itti qoyin dhufa guyyaa tokko dhufuun oolu si bira. Kana si godhamaa jechuudha. Gizee feete kootu rakkoon qabu gizee feete tolessi ayye leenca qabadhee dhufa gidee leenca qabadhee dhufe ana ta'uu beekeshee. Tokkoo isa. Tokkin isaa Dr. Sooraa jira. Laa maqaa kiyyaa miti lakka maqaa kiyyaan inni hune. Maaree maqaa kiyyaa isin nama akkatee waliin fedhu isii basilillee nama siidate malee kan biroos nu godha. Maal gooti dubartiin isin bira? Omuu jira. Mana barumsa jira je? Mana barumsa. Video bani? Video bani. Mali mana biya. Masa dah kau tak ada? Udah ada. Orang kau tak ada. Video ba yalla? Asli kot je me pura sekali asli kot jein. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wallah Allah. Boleh asli dia. Maru kata Arafate? Maaf, saya zamur elkan.
Asli mas kita udah jadi asli gafat. Asli osoo taarifa karaa Suudii deemu Yamanii kana keessaa fuudhan tokko. Abu ani lihat rumah karai main demo semua narajab siti. Wallahi. मैं उम्मत एक ना पूछ को राजन दे फॉलो ना करो ये या दफा के Push bara yadin jette bar. फॉलो ये मतलब पूछ मान लो नहीं Guys, obboleessa asli dia asumaan beekanii follow godhaanii hundi keessan follow mee qabda qaba. Jolle malah faruka jirtu ma duka mabar gaba si dio de denga itu entah tak semua dia pun ikut aja otak kena gar tani mal si gode ya Ati yoo push goote waan gurguddaa darbe waan akka kuma dhibba tokko kuma dhibba lamaa kana. bade ma kana ho sidar baave tini ado doa vidale sidar bigara sit nat pocho Yaa waan gurguddaa darbe yoo darbite jabaadhu. mali beta isin bak borsin man ke sanunu gala wai ba dun baranne gosu sin rabranna sitakka hada fate maki Maan si godhaan sila wadi mana keessa jiru kun. Gori mana keessa jiru wangka isa gofani mala ifka isaan keessa dhaabaaru Meelaalaa kana wal beektanii. meelaalaa tana kanumaan gaagammachuma dhuftee saapoorti godhaa jirti malee walgi waliin beeyne. Gama dubbadhu kaabulloo akkanaan namni abaaboo namaan kennu hin jiru. Omaan jira yaada baate waan ni jira. Ansi jedhi bakka amma rakkoo qaboo taate. Idris bidu kagawa Idris ada bashannanti ibtani. Miira kennu gachitan malee. Diyaaspooraan jiru gara biyya kana diyaaspooraan hin dhufu akka isaaniif daffadhee dhufu hin jiru sila akkasummoo goona. Awwal marraa diyaaspooraan simanne sanii jecha akkasimmoo geenne. Baanne haala simattanii haye. Ibsaa fi jaalfatii miira kee gachitan malee. Yoo miira keessa galte yaateetuma dhufu hin jiru isuma biraa ka'ee dhufe miti. Ibsa ammaa innaa akkana jaaballa. Jees illaa rakkatti gamaa gamanatti. Taa'anii miira keessa galuu miti kaa yoo ta'ee siin jedhe dhufuudha malee. Ittiin. Ayyiboo miira keessa gali bulloo miira keessa gali jibbaadhu anas siin jedhe miira keessa gali. Si older saya bos akan masih asing orang tadi. Masih mana kan? Welcome dulu sana. Lazim Allah lazim ada. Wan fiach ranjang. Ma berarti sama ma berarti ni. Wada kurang juga kawan ansora berapa deh kisah jerakat itu. Yun tadi lebih ya kan berdiri di kota ini jika nggak salah kan? Wallah. Ma awalnya kotor jirang. Kotor ni kotor sila nggak kan? La engkau akan umani male. Akan aku kalau dia sakit kita juga lagi betul. akan wan salatet man debet mamaga amani rawna sanuma Masyaallah bareda. Aye Cairo tramal fakatre sina wakitane yu Cairo trati Cairo no ma udah irti Man sujiran moman juga. Nuin hafta wallahi wari Cairo kono nuin hafta ni nani unde coba ya tuh buat bakka surprise Hamza to ko wasila batano nyata yu
Hamza Ajiu. Maal ta'e? Istaara misalta dhabni istaara isaa mataan warra jee ashitti wajji. Jaartii ofii bashannansiifachuu shari'atu namaa ajajaa malee maal rakkoo qabu? Ati rabbi siddiisu baale. Wayi waa nuti. Baratu. Maafil? Sita kitti makamna wa. Sifa sidii makamna. Maal balleessu? Are si wai soda kaptan iwa hunda atake dartan. Nama simbet teragi. Iya na. Megan tandur kaptan iwa. Jechuun maal balleessa re'aan? Maal juga lihatani bawa tak kembal di sini. Kursa kesan ni malik kursa menuju kota malik. Gosa sana rakkoo qabu. Waan kursa tu isi dah gurata aja tak. Waan biraa seenee argannee ba? La wallah waan ni bawa kata. Waan tak kawan di sini aja tentang kanjir tolak. Gantung mambe tani kanakiya mtin be tani. Akkamiin gattummaa ofnaree saba kanatu hojjetattaan nu laalaa barsaniif. Sah wallah lazim. Sabni hundi biyyi hundi isini ija mirgaa ija bitaa dilaatan. Yaa saba kana nu rakkisee bara akka itti gantummaa illee osoo oofadha itti gantummaa itti oofattuu hin qabdu. Nama gara isin jedha eegaa maali taaya di faamisha. Taaya maal tina jala qoya tina jala dhufini isin jenne. Ati silaafu ati ubeeki. Yaadnati ayyirii sirra qabuu dhufe ani hin beekaan lagayu. Faamishaan kun jaldi bakke mana hunda na jala deebitu natti jireenya qottisaa jira. Esa bae la wae kan dum mandu banne bare wa malle ada esimani akal je malle wae kan dum mandu banne Gize asii koomenti gad dubbisan akkam miira keessa nama galchiti. Ban miira kenna galchiti yetta akkamalet miira kenna galcha. Rabbi si ajara to bibi. Galatoma warri follow na barata wallahi galatoma keessa. Guys, follow godhaafi hundi keessanuyyuu. Kuma kudha takka haa galu follow godhaafi. Ewa mana famisa dena waan ufitti gaa kuma kudha kayoon gane boru galgala mana haa isitti deebi'ee sabiraat godhati. Guys, hundi keessanuu follow godhaafi laawuma sabiraat sirraan barbaadu. Warri na jaalatan hundinuu follow godhaa eenyuun ni Mujaa kana follow godhaani hundi keessaniyyuu. Kuma sakkudhaniif 900 jira follow godhaa. Inshallah si aja tabibi ki. Jir jadi hawate lo agar tay dulu bullo tana ina agar tani mashannan tu tana. Assalamualaikum. Sibira wa fayyadamu jira sagalee wayii dhaga'u jira. Ana bira mo. Kiti kifat daga. Isi sila la jira ya. Isaan bira sagaleen turtii wayii jedhama. Kau dua kali ras. Jirta wana be. Jira kali ki akkam fayyada. Akkam olte kor bulte. Wallahi alhamdulillah. Akkame. Bareeda malee. Ma fakas bareeda artalata.
Madre. Miti gati kolfa sabona. Berat gara gay. Akame. Jirta abi bekam. Jirta bro akam. Kaya gati. Bayar Allah alhamdulillah. Nin sobe ko yan. Nilson bare tumal lugu ati wallahi. Namni wanam ka naman yung bare By the way, ya rugaket. By the way, wannan gurachi fula kera bae bareda. Malago jirtan. Maka yon nang gurachi. Kaya dati son. Yes. Saya kan ang pagbuhin mo dito. Dubahin kirti. Nama ko kurang dosi mo. Toto bro man dubahin sara. Sarat. Saya pagbuhin mo dito.